Min biyyee lixayyi qishaanchi Itoophiyaa nirraa nyaattee fixxee obboleeyyan kiyya bara Minilik akaakayyoo kiyya bara PP ammoo obboleeyyan kiyya lubbuu kichuu kenna meeqa galaafattee qoraan gurgurattee harmeen barsiifattee ati garaan laaftu bari harkaa nyaatte sihii Hacaaluu koo nyaatetu anaaf mararfata jedhee yoo si abdadhe anuu barmaraata kan akka jaal mooyiboon meeqa alanfattee qaroo ilma sabaa meeqa galaafattee fira nuun fakkaattee kichuu keenya nyaatte kan mara caala anana dhukkubsee nama koo jedhee ani lafee cabsee aangotti ol baase gaafa obboleessi isaa du'u shaneedha jedhee du'a isaatti qoose abaarsa maaliti miinaa gaafadhaa mee jaarsa biyyaati wanti Oromoo kun maaf akkana taati durillee nu du'a gaafa alagaati gaafa ofii bulchullee kunoo sanuu caalti abaarsa qabaaree mee Oromoon koo lakkin qabu jedhaa deebisaa saba koo gaafii of gaafadhee deebii isaa dhabee wanni Oromoo koo ana qofaa miti nama baay'ee dhibe yeroo mara gaafii dubbiin tunattaati biyyi Itoophiyaa si lamaanu nyaatti jedhee of gaafadha haasaya qophatti gaafii of gaafadhee ofumaaf deebisaa tokkummaan nu dhibee diina nu nyaachisaa diina qofaa miti numatu wal cabsa diina qofaa miti numatu wal cabsa